biyya ijaaruun hin danda'amu yoo waliin galle walii galan alaa galan jedha warri. Gaariidha mareen biyyoolessaa kun biyya keenyaaf baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa akka barataa seenaa tokkotti yommuun seenaa biyya kanaa ilaalu seenaan biyya kana keessa ture seenaa siyaasaa wal qocolloo, seenaa siyaasaa wal waraansaa, seenaa siyaasaa karaa hin malleen aangoo walirraa fudhachuu ture. Darbee immoo seenaa biyya kanaa keessatti tokko xiqqeessanii tokko ol kaasuun tureera. Waliigalteen dhabuun jira, ilaaf ilaameen dhabamuun tureera. Kanaaf biyyi koo gara fuulduraatti ni ceeti, biyyoota guddatanii cinanii hirti jennee hoo yaadne murteessaadha yaada. Maaliif garaagarummaan keenya, garaagarummaan keessoo keenya, garaagarummaan ajandaa inni qabnu keessoo keenyaan jiru yeroo adda addaatti amma qaamolee alaatiif illee akka environmentii mijataa uumaa jira. seenaa kaleessa ture kana seenaa siyaasaa tasgabbiinii fi wal kabajnii wal jaalallee keessan ture kana dhaabanii of fuulduraaf biyyi kun gara guddinaatti akka deemtuuf nagaaf tasgabbiin waaraa biyya kana keessatti akka dhufuuf wal kabajiif wal jaalallee gara fuulduraatti akka dagaaguu fi mareen biyyoolessaa kun baay'ee murteessaadha yaada. Ta'anii waliin mari'atanii rakkoo kaleessa ture furanii of fuulduraaf immoo kallattii kaa'atanii dhaloonni fuula duraan dhufus maree ta'anii wal dubbatanii rakkoo furachuu isaan barsiisa waanta ta'eef rakkoo biyya keenya kaleessa keessa ture keessaa baasuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jedhu kan ilaala. Biyyi kan guddattu yooluma waliigallee hojjannedha. Biyya kootiin itti amannee qaawwaan jirus qaawwaa kun kootiin itti amannee yoo waliin hojjannedha kan guddachuu dandeenyu. Biyyi jabaa kan jedhamu yoo tokko wal dhaggeeffachuun keessatti jiraatedha. Yoo wal dhaggeeffate namni biyyi kun kan kootii kan keenya jedhee itti amantaa erga fudhatee booda kallattii irratti bobba'ee jiru hundumaa irratti gama misoomaatiin, gama hawaasummaatiin, gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin hundumtu qodarraa eegamu bahuu danda'a waanta ta'eef.